Nagaan Waaqayyo gooftaa keenyaa hunduma keessaniif haa ta'u. Maatii Waaqayyoo waldaa Yesuus hunda danda'a jedhu keessatti kan argamtan akkasumas immoo keessummoonni waldaa garaagaraatii dhuftanii as gidduu jirtan kam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Galanni fi ulfinni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyoonni karaa hundumaa gargaaree asiin nu ga'e kan eebbifame haa ta'u. Guyyaa kaleessaa mata duree jaalala Waaqayyoo hubachuudhaaf jijjiiramuu jaalala Waaqayyoo yookiin fedha Waaqayyoo jechuudha. Hubachuudhaaf jijjiiramuu mata duree jedhu walii wajjiniin ilaallee turre. Akkuma kaleessa wal beellamne akkamitti jijjiiramna? Maaltu nu jijjiiruu danda'a? Yookiin immoo jijjiiramuudhaaf humna kan eessaa arganna? Kan jedhu walii wajjin akka ilaallu wal beellamnee turre. Kanaaf har'a isa ilaalla. Isa tokko duwwaadha irra wal wajjin kan ilaallu. Waan lamadha kan ilaallu jijjiiramuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Akkamitti jijjiiramna kan jedhu qabxii lama ilaalla. Har'a isa tokkodha walii wajjin kan ilaallu. Borii guyyaa xumuraa waan ta'eef isa sadaffaa walii wajjin ilaalla. Tarii boriin findhu yoo ta'e I don't know waldaan hin cufamu waan ta'eef guyyaa arfaffaa gabaabsinee ani karaa sana mata duree kana xumuruu nan danda'a. Gooftaan hunda keessanis na eebbisu. Eebbifama. Waaqayyoon kadhannee gara barumsa keenyaarraatti ceena. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Kiristoos Iyyesuusiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kunoo yeroo kana situ nuuf qopheesse. Yaa Waaqayyo baroota keessatti ati akkaataa ittiin hojjettu, sagantaa ittiin hojjettu qabda. Yeroo kana immoo anaaf obboloota koo walitti qabdee kallattii adda addaatiin nu barsiisaa jirta. Galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Kunoo yeroo kana immoo sagalee kee akka nu soortuuf, sagalee kee akka nu hirtuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Obboloonni koo dubbii kee dhagaan lafa jiran hundumatti dubbii keen akka isaan eebbifaman. Yaa Waaqayyo gara fuula duraatti akka ittiin deemuu danda'an maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin an sin kadhadha. Eliyaas yeroo abdii kutatee ciisee jirutti nyaata foon isaatiif ta'u isaaf kennite. Nyaadhu ka'ii deemi akka isaan jette. Akkuma kana yaa Waaqayyo gooftaa sagaleen dhageenyu kuni nyaata hafuuraa nuu ta'uudhaaf jireenya hafuuraa keenya gara fuulduraatti akka inni adeemsisuuf bakka dhaabate akka inni yaa Waaqayyo gooftaa fuulduratti tarkaanfachiisuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Ituu sagalee kee dhagaa jirru sammuun dhalootaa akka inni banamu. Ituu sagalee kee dhagaa jirru qalbiin dhalootaa yaa Waaqayyo gooftaa gara keetti akka inni deebi'u. Kan sirraa fagaatee jiru, karaarraa fagaatee kan jiru, beekumsa dubbii keetirraa fagaatee kan jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin gara keetti akka inni deebi'uu danda'uuf si kadhadha. Humna qaba dubbiin kee. Hin danda'a dubbiin kee. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa humna dubbii kee kanaatiin dhaloota akkati gargaartuuf, dhaloota akkati ceesiftuuf yaa Waaqayyo kan raafaman yoo jiraatan, dhaabachuu kan dadhaban yoo jiraatan humna dubbii kee kanaan akka isaan hordamanii akka isaan dhaabatan akka isaan gargaartuuf sin kadhadha. Yeroo hafe hundumaatti nu wajjiniin ta'e yaa Waaqayyo tola keenyaaf miti tola kee gaarummaa kee araara keef jedhi anaaf obboloota koo gargaara. Laphiin kamuu jabaatee dubbii kee dura dhaabachuu akka hin dandeenyetti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee akka burruusaa sanaan laphee jabaa hunduma cabsitee akka isheentuuf dubbii kee akka ibiddaa sanaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan yaa Waaqayyo gooftaa ulfina keef hin taane jireenya namootaarraa akkati gubdee akkati bal'eessituuf baqsitee akkati bal'eessituuf maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Dubbii kee akka dibataa sanaan laphee namootaa akkati qabbaneessituuf garaa namootaa akkati qabbaneessituuf maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Yaa Waaqayyo gooftaa dubbiin kee kun ija namootaa akka inni ibsu akka inni banu dukkanaa akka inni saaqu maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Garbichi kee Daawit akkas jedheera. Dubbiin kee miila kootiif ibsaa daandii koo irrattis ni fayyadeera. Warri itti dukkanaa'e
yaa Waaqayyo dubbii keetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin isaaniif haa ifu. Dukkanni karaa isaaniirra haa ka'u, haa baqatu. Kana hundumaa siin goota ulfaadhu. Yeroo hafee hundumaa dabarsinee sitti kennina. Nyummaa keenya hundumaa dabarsinee sitti kennina. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo ati nu wajjiniin ta'i. Ati nu gargaari. Kana hundumaaf galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Maqaa Yesuusiin ameen. Har'a suutan dubbadha. Maqaa Waaqayyo Gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Nus immoo suuta yoo dhaggeeffanne immoo gaariidha. Maal jechuudha? Nu jala darbuun qabu, keessa keenya lixuu qabu. እኛ ውስጥ መግባት አለበት። Sagalee Waaqayyoo kun, dubbiin Waaqayyoo kun. Dubartoonni dhadhaa yoo dibatan adadumaan sammuu isaanii keessa, mataa isaanii keessa, qaama isaanii keessa akka inni seenaa deemu dubbiin Waaqayyoo kunis akkasittiin keessa keenya seenuu qaba. Keessa keenya seenee misoomsuu danda'u irra jira. እንደዛ ነው መስማት ያለበት። መቃ Waaqayyo ያይብፈም ኤጋ ከሌስ አከሚት ጅጅራምና ጅጅራሙ ድርቀማ ባይዘው ክርስቲያን እንጅጅራም ክርስቲናን ጅጅራሙ namni tokko gara Gooftaa gaafa dhufu akkuma dhufeen akkuma amaneen mucaa Waaqayyoo ta'a. Bakka mucaa Waaqayyoo ta'a. Mucaa Waaqayyoo ta'a. Sagalee Waaqayyoo namni Kiristoosin erga ta'ee uumama haaraadha. Inni moofaan darbeeraadha. Cubbuu qabaatee maal qabaatee inni hin darba uumama haaraa ta'a. Mucaa haaraa ta'a. Just akka daa'ima reefu dhalatteetti yaada namni tokko yeroo amanu. Ergasii booda garuu daa'imni dhalatte kun guddina akkuma ishee barbaachisu akkuma kana Kiristinnaa keessattis guddina kanatu barbaachisa. Jijjiiramni kan dhufu guddina kanaa wajjiniin jechaadha. Maqaa Waaqayyo Gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Jijjiiramuun dirqamadha. Amma namni hundumtuu waa'ee jijjiiramuu kana gaafa yaadu amala isaa, eenyummaa isaa, kaleessaa sanaa wajjin waldaa keessa jira yoo ta'e inni hin ta'u. Eenyummaa isaa, kaleessaa sanaa wajjin, ilaalcha isaa, kaleessaa sanaa wajjin waldaa keessa jira yoo ta'e hin ta'u. Fakkeenyaaf kalee nama wal caalchisa yoo ta'e, kalee nama afaaniin qomoodhaan gargar qooda yoo ta'e, sammuun isaa sun hin dhiqamne yoo ta'e, akkasitti waldaa dhufa yoo ta'e, waldaa keessattis akkasumatti gargar qoqqooduu jalqaba. Kalee salfishii yoo ta'e, nama of duwwaa jaalatu yoo ta'e, waldaa keessa soo dhufe akkasumatti sila kaleessa hin jedhera. Simoon kaleessas daldaltuudha. Kaleessa naggaadeedha. Xonqaayidha. Qoricha namatti gochuudhaan horii argata. Arras karaa kana horii argachuu barbaada. Achi jijjiiramee dhufee ilaalchisaa jijjiiramee hin dhumne. Namni ilaalchisaa gaafa jijjiirame waldaa keessa gaafa dhufe yaada Waaqayyootu hojjeta. Akeeka Waaqayyootu hojjeta. ከዛ ውጪ ግን አኬከ ሳዱ ከቦ ያደ ሳዱ ከቦ ሶ መለወጥ ግድ ነው። ትክክለኛ ይመስለዋል። ጀስት ኖርማል ይመስለዋል። ማሊፍ ሐዋሳ keessatti guddate jira. Maatii keessatti guddate jira. Hiriyoota wajjin guddate jira waan ta'eef waan amaleeffatee jira waan ta'eef duukaa hin bu'inaadha. Kaleessa duukaa bu'aa turre. Macaafni qulqulluun iddoo biraatti akkas jedha. Duukaa bu'aa turtanii hammina biyya lafaa, cubbuu biyya lafaa. Amma likki yoo dhufe isi sana kutee of biraa hambisuutu irra jira. Kutee maal gochuu qabu? Of biraa hambisuutu irra jira. Mana gurguddaa tokko tokko keessatti meeshaalee babbareedoo mukarraa hojjetaman hin argitu miti. Mukarraa kan hojjetaman. Biifee ta'uu hin danda'a, teessoo ta'uu hin danda'a, xarapheezaa ta'uu hin danda'a, waan kan biraa. So baay'ee akkatti isaan babbareedan argitanii. Mukoonni kuni akkatti bareeduu isaaniitiin dura caakkaa keessatti muka tura. Muka baala qaba, kun kan qoree qabu, waan akkasii ture. So xarapheezaa gochuudhaaf yookiin biifee gochuudhaaf yookiin waan kan biraa meeshaalee mana keessaattiin hojjechuudhaaf yaadamee jennaan dhaqanii muraman. Amma already muramanii gaafa dhufan yookiin gaafa achi muramanii dhufanii dirqama yaadi jiru maalidha? Bareechuudhaan iddoo ulfinaa mana gurguddaa akka isaan ta'an gochuudhaaf. ስለዚህ ፕሮሰስ ባየቱ jira.
maashinii keessan darba. Achi ogeesson akkaataa adda addaatiin hojjetanii bifa adda addaatiin mana keessa isaan ka'u. እግዚአብሔርም እንደዛ ነው nu yaamee nu fayyiseera. Fayyinni awutomaatikaal ነው. Sakandii tokko keessatti ganaa gara gooftaa gaafa dhufte Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu keetti gaafa fudhattu fayyita. Garuu jijjiiramni immoo jireenya kee irratti dhufuu qaba. Kun piroosesii waan barbaadudha. በቃ namni tokko amanee በቃ እንደዛው ሊኖር አይችልም። akkasumatti ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ጣጣ አለ። mukti kun gaafa dhufu muka adda addaati muramee maal ta'ee bareedee mana keessa hootaa'u kan akkanumatti miti. Jireenyi keenyas Waaqayyo fuulduratti akkas gochuu barbaada Waaqayyo. Caakkaa keessaa nu fuudhe Waaqayyo. Cubbuu keessaa nu fuudhe Waaqayyo. Hawaasa keessatti guddanne keessaa nu baase Waaqayyo. So wanti hawaasni sun keessa keenyatti sammuu keenya keessatti guutaa ture. Hiriyoonni keenya sammuu keenya keessatti guutaa turan. Namoonni sammuu keenya keessatti miidiyaa sammuu keenya keessatti guutaa kan ture. Mammaaksonni adda addaa sammuu keenya keessatti guutamaa turan sun mawxaat አለባቸው wished መሆን አለባቸው. Look, yeroo tokko tokko argitanii meeshaa yoo dhiqtan meeshaan hundi qixxee miti. Saaniin diriiraan kunii fi wantoonni kan biraa ani adallu wanti harka keessa gootanii dhiqtan jira yookiin immoo waan ta'e dhiqtan jira. Yoone ጠርዚ ወይ ጀለቲ ወንቶኒ ያፋን ጅራን በደም መታጠብ አለባቸው። አቺ ኬስ ቀበተኒ ዋን ጅራን አይለቁም። ሶ ሳሙናዳን ዋን ይቁ ቀብደኒ ንቅጡ በደንብ ነው የምታጥቡት። ብሻን ደፍስተኒ ንቅጡ ፍክፍክ አርጋችሁ ማለት ከዛ ንጹህ ይሆናል። just like that ሰሙ ኬኛ ኩኒ ዋን ባቴ ዋን ኢት ጉተማ ጉዳቴ ቀባ አርጊቴ ኢላልቺ ኬ ዋን ኢት ጉተማ ጉዳቴ ቀባ still nutti guutuu kan barbaadan jiran ማለት ብዬ ለፋ ከሰው አጀሩ ያ ነገር ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ መታጠብ አለበት። ይቀሙት ይረጅ ካልታጠበ አይሆንም። የሆነ አከመ ለቅለቅ ጎቴ እንተው በደንብ ካልታጠበ ፎሊን ሳፋረ ጅራት ሲገለኝ ሶ መታጠብ አለበት። ያኔ ነው የሚለወጠው። ይሮሰን ጅጅረው ለዚህ ታዲያ እንዴት ነው የምንለወጠው? akkamitti jijjiiramna kan jedhu tokkoffaani sagalee waaqayyootiin jijjiiramna. አንደኛ tokko qabaddaa የሚለውጠን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰገሌ waaqayyooቲቱ nu jijjiira እሱ ነው የሚለውጠን። አንዱ እሱ ነው። tokko isa እንዴት kanaaf waa'ee sagalee waaqayyooti arra kan ilaallu jechuudha. Qolasaayis 3:16 irratti waan sagalee waaqayyoo jedhu walii wajjin ilaalla. Ergaa Phaawulos gara warra Qolosaayisti ergee 3:16 irratti kan nu jijjiiru humna ittiin jijjiiramnu kan argannu sagalee waaqayyootiin. Humna ittiin jijjiiramnu kan nuuf ta'u sagalee waaqayyooti. Enen በደንብ መያዝ አለብን። humna ittiin jijjiiramnu kan argannu. Qolasaayis 3:16 akkanadha. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Isin keessa maal haa godhu? Haa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas, qooqa garagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu afuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa. Amma kan hin barbaade ani kan akkana jedhu dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu wedha. Waa'ee isin keessa haa jiraatu. Dhaggeeffadhaa irraanfadhaa hin jedhu. Dhaggeeffadhaa dhiisaan jedhu. Yaaqoobi ergaa isaa keessatti namni dubbii sagalee waaqayyoo kana dhagee irraanfatu yookaan immoo bakka hojiirra oolchine akka nama daawitiidhaan of ilaalee booda immoo of irraanfatuutidha. Bakka mastaawatii keessatti of ilaalee booda immoo maal akka fakkaatu akka nama irraanfatuuti, akka nama gowwaatiidha.
isin keessa haa jiraatudha. Hulli gize. Isin keessa maal haa ta'udha? Haa jiraatudha. Nu amma yeroo deemnu fakkeenyaa fi kulaalitiin keenya nu keessa ol jiraachuu baate ol bee jiraachuu hin dandeenye. Hullee nyaa silaalee adel isin keessa maal haa godhudha? Haa jiraatudha. Konkolaataan karaa deemu tokko ittuma deemu beenzilli keessaa dhumeera yoo ta'e hin ejjeta. Bakka iqoomaan. Lor መሄድ አይችልም ልቡን ቀቦቻ ሰገሌ waaqayyoo kun yeroo hunduma nu keessa akka jira እኛ ውስጥ እንዲቀመጥ ስራ እንዲሰራ ይፈልጋል ማለት ነው ጉቱማ በሙላት ይኑርባችሁ ለማለት ይሰንደው isin keessa maalaa ta'uudha hajiraatu itti wal barsiisaadha ogummaadhaan itti wal barsiisaadha si keessa jiraatu malee nama kan biraa barsiisuu hin dandeechu baay'isawee amma inni nu macaafarraa dubbisne guni macaafarraa dubbisne barsiisna duwwaatu hin taane nu keessatti hafe እኛ ውስጥ ተቀምጦ ገብቶን akkasitti kan ta'u jechuudha ከዛ ውጪ ግን አይሆንም so waa'ee sagalee waaqayyoo kana yeroo tokko namoonni macaafa qulqulluu waan dubbisaniif baay'ee waanuma sagalee waaqayyoo kanatti waan hubannaa argatan beekumsa waan argatan fakkaachuu danda'a ግን አይደለም sagalee waaqayyoo dubbisanii jireenya ofii keessatti akka inni hojjetu gochuuni yoo xinnaate sadarkaa sadii qaba tokkoffaan in ilaalta akka manaatitti akka manuma amma keessa jiraannu kanaatti kan fakkeeffamudha fakkeenyaaf manni kun yeroo ijaaramu sadarkaa sadii qaba jalqaba masarata kanatu ijaarama lafti isaa kun jechuudha hin qofforama gimbiin saan hojjetama zeenin guutama sadarkaa tokkoffaadhaan kun dhume jechuu miti eegasii immoo girgiddaan isaa immoo ijaarama sadarkaa lammaffaan sadaffaa irratti immoo xaaraan isaan hojjeta alleqe hunduma isaa girgiddaas xaaras babbareechinaan manni ta'eera jechuudha sagalee waaqayyoos akkas fiixaan kan ba'u hamma dhumaatti jalqabnee akka mana ijaaramu kanatti nu keessatti yoo jedhe piroosesii sana keessa yoo darbeedha maal jechuudha jalqabarra in ilaalla baqa nuun galle garuu in ilaalla ergasii booda immoo maal goona isa ilaalle sana immoo maal jechuudha maal akkana jedheera dubbisneerra dubbisuun ilaaluudha dubbisneerra maal akka ta'e maal akka jedhu dubbisne ግን ምን ማለት እንደሆነ አልገባንም በቃ ዱጌ eganuun galle ilaalaa hoolle maangudocha ilaalaa hoolle irra dedeemni dubbisaa hoolle eganuun galle ergaasaa fudhachuu hin dandeenye jechaadha hojiirra oolchuu hin dandeenye jechaadha argite hojiirra oolchuu hin dandeenye homaa gochuu hin dandeenye inni ilaalle sadarkaa jalqabaati masarat no waan jedhu sammuutti qabachuu dandeenya maal jechuu akka ta'e immoo gadi qonneet keessa linneet ilaalla taraddaana waa hun gabbaan xuru ga'ee bakka hubanne bakka kunis galman geenya dhumarratti xaaraa hojjenna waan inni nuun jedhe sana hojiirra oolchina alleqa zeen bifa qabaatee jireenya keenya irratti hojii hojjechuu jalqabaa jechuudha bifa qabaate ስለዚህ በጣም ዋጋ መክፈል ያስፈልገናል ባየ ገቲ ባሱ ነው በርባጅ ባየ የሮ ከኑ ነው በርባጅ እንዲሁ በቀላል አይደለም እኛ ስላነበብን የገባን ይመስላል እንደውም ዱብስኔ አማ ሁበኔ ሆጂሮ ኦልቹ ዲስኑ ወዷፌ ወየነት ፈቃት ማለት የሮ ተቆተቆ ቲንዶ ቆጎራ ዋንቴ የሮ ተቆተቆ ኢቲን ከራራ ጎራ ዋንቴ ዋንኒን ጀነራወና ዋንኒን ዋንኒን ዩኒቨርሲቲስ ነው ያና ዋንቴ ittiin karaarraa gorran akkana jedhamiti akkas jedhamite inni kadinni jedhu dhiisneen waan inni hin jedhe yeroo tokko namoonni gurri isaanii hubanne waan isin hin jenneen godhu yeroo tokko nama sadi ta'anii hamaamu tokko eessuma kiyyaa tokko mucaa eessuma kiyyaati tokko immoo obboleessa kooti obboleessi koo kun gurri isaan hubatu naa eessumni koo kun nama guddaadha yaa muriidhaani isaan lamaan immoo gitaadha ijoolleeni na hama jiru
Shimallis jedhama gaamchaa. Mee waree fideen waree fidee jechuun yaa odeessinu haasoof nu haasa'amnu jechuudha. Waree fideen mucaa gurri nu batu. Maasuma keechaa beeddee mucaan. Inde eecha dhaqa mana fincaanii dhaqa seenidhaan. Dhaqee raawwatee qoree fidee dhufe. Dhugaadhaaf inni kun. Isaan waree fideedheeni ni dhaqee qoree fide. Migarmi nagaru. Maal goota jennaan qoree fidiidhaan hin jenne hin hubatu gurrisa. Ambiboo yaala marradaat akka nama gurrisaa hin hubanneetti. Yookiin akka nama ijisaa sirriitti hin agarreetti. Ayyee. ስለዚህ አሁን ስላነበብን ብቻ ዋን ዱብስኔ ባዬ ዋን ዱብስኔ ብቻ ካምቤር ነው ተፈካችሁ ደንዳ ስለዚህ ቁጭ ብለን መማር ያስፈልጋል ትክክለኛ መልእክቱ መቀበል አለ ያን ነው ምን ለወጠው ያለበለዛ ግን ዋንኒ ነው እንጀነ ጎን ኤርጋ መጻፈ ከሰኑፊን ከአምነ ፉዳኔ ሰሙገኘ ከሰ ወይ እናስተምርበታለን ወይ ራሳችን እንሄዳለን እንሱኑ ፈየዱ ብቻ ኤጋ ቤክኔ ቦደሞ ካወቅን በኋላ ደግሞ ሆጂራ ኢኖልቺኔ ታናንሞ ሂንታወቻ ሚዳን ገባዳ ቢተኒ ሶርተኒ ማልጎተኒ ግንግልችተኒ መኖፍ ጆጌስተኒ ጌ ዳክሲስተኒ መናንጌሰን በቃ ቶልችተኒ ያቹ ገበ አይደል እንዴ ኡንዱ አድርግዴ አዴምሰ ቀው ፕሮሰስ አለ ዳክሲስተኒ ዋን ዳኩ መነጎተኒ ቁፍታን ጀቹት ግዴን መነጅረ ጀቹት ሰርታችሁ በደንብ ፕሮሰሲ ወይ ከሰ ዱፌራ ደርቤራ የመጨረሻው ፕሮሰስ ደግሞ ባግራችሁ መብላት ነው ያለባችሁ አይደል እንዴ በቃ ያኔ ነው ከዛ ውጪ ግን አይሆንም ልክ እንደዛው ነው እና ኢሲንኬስ ሀጅራቱ ሁሌ ስለዚህ ማልጎቹ ከመ ሰደርካ ባየ ጅራ ዋይ ሰገሌ ዋይ ቀዮ አማ ሜቢ ከነረቲ ባየ ሮዴራ ጀላ ሁደቹ ዋን እንደውፊ ግግባብ ሲኔ ደበረሰቀ ግን አንድ ነገር ኑኬስ አከን ጅራቱ ሰገሌ ዋቀዮ ዋን ኑቲ ሙፈቹድ እጋ ጅሬኝኑ ለፈ ከነረት ጅራኑ ሁንዱ ባሩምሳ ጅራቻ ይራመኑ namni hundu barumsa jiraachaa jira daa'imni tokko maatii tokko keessatti gadhalattee jalqabdee barumsaadha kan ishiin jiraattu maal jechuudha afaan oromoo sooftu miti sinam afaan amaariffaa sin dandeessu kaan keessan isaa fiddan barumsa maatii keessan irraa obboleewwan keessan irraa barumsa zeni isinis haasa'uu jalqabda daa'imni safuu baraa kan dhuftu barumsa Saalidaan jiraatee ta'anii barachuu baachuu danda'an waan godhamu gaafa argitu waan jedhamu gaafa dhageessu of beekaa gaafa deemtu safeeffachaa deemti waa safuu baraa deemti maaltu qaanii akka ta'e maaltu sirrii akka hin taane maaltu sirrii akka ta'e hubachaa deemti achi immoo gadi baatiriyaatti innis barumsa jeequu jalqabdi namoonni koo araadatti kan galan barumsa namoonni walirraa baratu maaliif naannoon keenya nu barsiisa jechuudha. Ilaaluudhaan dhaga'uudhaan ofii keenyaas immoo gara gochaatti deemu. Fakkeenyaaf garaagarummaan namoota araada keessa jiranii fi hin jirree hundi isaanii amma fakkeenya hawaasa tokko gidduutti in ilaalu. Hiriyoonni isaanii yoo aarsanii ilaalu kan itti galanii araada sanaan qabamu. Kasim jiran ilaalan garuu waa beeku malee araada keessa hin jiran. Gara waldaa kiristiyaanas gaafa dhufnu waaqayyottis gaafa amannu barumsatu jira. Waldaa kiristaanaa irraa jalqabee sagalee waaqayyoo kan nuun jedhu. Namni baratee akkasumatti inni isu keessa hin galu. Namni waan barate sana garuu practice gochaa deemu ofii isaatiifis keessa galaa deemu. Just like that. እና ይሄ ሶሻላይዜሽን kan jedhamu jiru. Socialization jechuun processii ittiin namoonni hawaasa keessa jiraatan ittiin fakkaatanidha. Dagana resocialization kan jedhamu immoo jira. Namni tokko asii deemee biyya biraa deemee indagana ammoo hawaasa sana wajjin wal fakkaata. Eeggadda kana gara Harargeetti mucaa tokko dawwaleen mucaan hawaasa akka Harargeetti nattaasa. Dila mucaa ollaa keenya waldaa keenya ture. Dhugaasin hin jedhaa argitee hawaasa gidduu waan jiraatuu fi loqoda isaanii sana barumsa jechuudha. Akkasan taa'eetii mitiin silammisamaa
Zeen isaanii walii galuuf gaafa jedhu just loqoda sana dubbachuu jalqabe. Resocialization aadaa naannoo sana maaltu naannoo sana akka jiru hundumaa maaltu naannoo sana safuu akka ta'e fudhachaa deema jechuudha. Likkira waldaa kiristaanaas gaafa dhufnu akkasitti waa barachaa deema. Leelaawun ija xaaliin ija rassaan waan biyya lafaa keessa jiru waan akeeka waaqayyoo wajjin waliin gal dhiisaa deemna jechuudha. Inni በደንብ ልናስብበት ይገባል. argite እዚህ ከነጋ ከንቲን በረኔ waaqayyoon kan ittiin safeeffannu wantoota gadhee ta'an mana waaqayyoo keessatti kan ittiin baraa deemnu maalinni sagalee waaqayyooti inni tokko. Ergaa Phaawulos gara Xiimotewositti ergeessa lammaffaa 3:16 irratti waa'ee sagalee waaqayyoo ammas waan dubbatu qaba. Xiimotewos lammaffaa Xiimotewos 3:16 akkanedha. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame. Barsiisuu fedha tokkodha. Lamaas tamaa. Barsiisuuf balleessaa hubachiisuuf qalbii geeddarachiisuuf jechuudha. Namni kun balleessaadha. Qajeelchuuf karaa sirriirra buusuuf qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasaa jedha. Nuyi kan ittiin leenjinu kan ittiin barannu sagalee waaqayyooti. Kan ittiin balleessaa keenya hubannu sagalee waaqayyooti. Kan ittiin qajeelfamnu sagalee waaqayyooti. Qajeelummaatti kan ittiin leenjinu sagalee waaqayyooti. Namni yoo leenji'e hin jijjiiramu. Namni yoo barate hin jijjiiramu. Maalidhaan sagalee waaqayyooti. Jijjiiramaa deemti. Yaanni kaalsammaan sagalee waaqayyoo hin beeku baruu hin barbaannu taanaan leenji'uu hin barbaannu jechuudha. Barachuu hin barbaannu jechuudha. Qajeelfamuu hin barbaannu jechuudha. Qajeelummaatti itti guddachuutti leenji'uus hin barbaannu jechuudha. Maaliif dhimma baasa jedhe? Waldaa kiristaanaatiif caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame. Barsiisuudhaaf. Argitee sagalee waaqayyoo ijoolleen kee waaqayyoo irraa baratuudha. Maal waaqayyoo irraa baratu gaafa jiru? Akeeka waaqayyoo, yaada waaqayyoo, sagantaa waaqayyoo kan baratan sagalee waaqayyooti. Sila kaleessa siniin jedheera. Namni waaqayyoon qoratee bira ga'uu waan hin dandeenyeef waaqayyo ofiisaa namootatti ibseera. Amala isaa waan jaalatu waan jibbu ibseera waaqayyo ofiisaan jennee kaleessa. Maalidha? Kidoo karaa qaba. Barsiisuu. Balleessaa hubachiisuudhaaf jedha. Beekamsi koo amma balleessaa namatti hubachiisuu hin danda'u. Sagalee waaqayyoo garuu nu hubachiisa. Kinoo. Qajeelchuudhaaf, karaa sirriirra buusuudhaaf, deemsa sirrii deemsisuudhaaf, tarkaanfii sirrii akka tarkaanfatan gochuudhaaf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf dhimma hin baasaa jedha. Lasi wantoota gurguddoo kana qaba sagalee waaqayyoo. Kana duwwaa miti baay'ee asirratti kan barreeffametu kana malee. Innumtuyyuu immoo yaada namaa hin taane gaggeessa hafuura qulqulluutiin kan caafame. Bargeet yeroo kana dubbatu waa'ee kakuu macaafota kakuu moofaa dubbata. Macaafonni kakuu haaraas akkasuma. ስለዚህ han ittiin guddannu sagalee waaqayyooti jechuudha. Han ittiin qajeelfamnutu isa. Han ittiin barannuti. Barachuun guddachuudha miti. Barachuun ikkoo sammuu qaruudha. ሌላ ነገር እኮ አይደለም. Gaafa barattu sammuu kee qaramaa deema. Waa hubachaa deema. Iji kee banamaa deema. Yaa ማለት ነው. Egaa ilaalchi keenya, yaadni keenya jijjiiramaa kan deemu barsiisa dubbii waaqayyootiin yoo sirreeffamedha. Shaped ይሆናል. Argite? ከዛ waan keessa jirtu keessaa baate waan keessa liixuu qabdu keessa liixu. Hin baratta jechuudha. Waa'ee yaada waaqayyoo, akeeka waaqayyoo, sagantaa waaqayyoo. Kanaaf sheeppiin kiristaanummaa sirrii ta'aa dhufa jechuudha. Achi keessa dabarta waan ta'eef.
Wantoonni adda addaa wantoonni hojjetaman kun hunduu waan keessa darban qaban isinii galee miti maashina akkasitti taa'etu jira achi keessa darbu. Fakkeenyaaf saamunaan waan keessa darbu qaba bifa maashina sana qabaatee ba'a. Sagalee Waaqayyoo kana keessa dabarte yoo ta'e isa barattee keessa hulluuqxa yoo ta'e sirratti hojjechaa deema yoo ta'e bifni kee bifa kiristaana sirrii kiristaana dhugaa ta'a. Akkuma kaleessa isiniin jedhe kana ta'i san ta'e hin jiru. Gaafa bifa sana keessa dabartu wanni hundumtuu maal ta'a deema sirrachaa deema jechuudha. Just smoothii የሆነ ይሄዳል. Fakkeenyaaf maashiniin muka baqaqsu jira. እንደገና ደግሞ muka kan wal qixxeessu jira. Likkii gaafa keessa gootanii wal qixxeessu. Irraa faaqaa በቃ just level ያደርገዋል ማለት ነው። wal qixxaataa godha jechuudha. ምንም ነገር የሆነ wanni tokko tokko irra jiraanan irraadha. Achi keessa waan dabruuf. ከባድ እኮ ነው ማሽን አይደል እንደ ሲቪል ኤሌክትሪክ ዳን hojjeta. Just like that. Sagalee Waaqayyoo kana keessa gaafa dabarሩ ህይወታችን ሼፑ የተስተካከለ ይሄዳል። ሼፒን isaa ቦጭን isaa sirrachaa deema. Sirrachaa deema. Waaqayyoof malee seexanaaf ta'uu hin dandeessu gaafa sana. Waaqayyoof malee sim jettee biyya lafaatiif ta'uu hin dandeessu. Mukoonni akka sila jalqaba irratti isinitti hime suni maashinii keessa gaafa darbanii muka laayyee miti isaan. አንደኛ ውበታቸው ይጨምራል። በጣም ደስ ይላል። harkaan iyyuu gaafa irra deemtu baay'ee sitti tola. ዝም ሄዳ akkuma qoraanii urufatti hin gatamu. በቃ በጣም ደስ የሚል ሎክ ግን ፕሮሰሲ keessa darbe. ግን ጫካ ነበረ ሙከ ወይ ቱሬ ዝም ብሎ ነገር ነበር። አመገሩ ለቁም ነገር ይሆናል ቤት ውስጥ ማለት ነው። just like that sagalee Waaqayyoo bifa keenya bareecha bifa keenya tolcha boca sirrii akka nu qabaannu godha jechuudha. ይሄ ግድ ነው ወገኖቼ። ኦቦሎታ እኮ ድርቀማ እኮ አሁን በምድር ላይ ስላለን ገቲ ባሱ ቀም ነው እንደማይም ባስ እግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ቁጭ ብለን ለመማር ቦጨ ስሪ ቀባችሁ ዳ ያኔ ሰይጣንም አይችልም። ሰይጣንስ እንደው ቢይለፋስ እንደው ሆምቱን እንደው ሙሉ ነው። ሰገሌ Waaqayyoo ነው ከሰ ጎጉት ብሎክ ያደርጋል። ሌላውን ነገር ምን ያደርጋል? ይባል ይሻል ሪጀክት ነው የሚያደርገው። ጉቴረ ኬስ keenya waan ta'e jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa jijjiiramuun kun mallee haasaa kan jiru yaada Waaqayyoo hubachuudhaaf jijjiiramuu kan jedhudha. Jijjiiramuun kun guddinaa wajjin wal qabata jechuudha. Guddinaa wajjin wal qabata. Guddinni immoo sim jedhee hin jiru. Sim jedhee hin jiru guddinni. Biqiloota garaa garaa gaafa laaltanii biqiloonni tokko tokko baay'ee qacaacaadha. Biqiloonni tokko tokko immoo hin guddatu. Gosuma tokko iyyuu ta'anii qacaacaadha. Isa kaanii rootatti irraa nyaatee, isa kaan horiitti irraa nyaatee yookaan immoo bishaan ga'aan argatu kanaaf hin guddatu. Aadgim. Inni kaan immoo biyyoo gaararra jira. Bishaan sin argata. Roonni sirraa nyaatanii kunuunsa qaba. Zeen hin guddatu. Wal caala baay'ee wal caala ija godhachuu irratti wal caala. Sun umurii isaa achuma taa'uu danda'a. Yeroo tokko tokko nuuni of saaxila gaa namni biyya lafaatiif of saaxila. Biyyi lafaa hin kurkumu. Takka achi ofitti butaa. Takka mokkuma teetee moggatan taree gara mana Waaqayyootti immoo deebi'a. Ituu akkana jedhu barri dhuma. Edgati yeellam. Giddu gidduu waan deemuuf namni baay'een እግዚአብሔርን ነገር ገራ አፈቴ ይንፉዳቱ ተረት ይመስለዋል እግዚአብሔር ቃል keessuma baraka namoonni sagalee Waaqayyoo kan jaalatan beekamaa nabu baay'een isaanii macaafni qulqulluun immoo isa kana hin dubbata yerootti namoonni barsiisa dhugaa sanatti jibban hin dhufaadha sabaakiin ለራሳቸው ያዘጋጃሉ ዋን ጉረ isaanitti tolu duwwaa jaallatu ጢሞቴዎስ ላይ ነው የሚለው በህይወታችን ላይ እንዳይሆን ኩን አከንንታ ኑረት ተከነራወኔ ባየው ፈገቹ ገብ ምክንያቱም በቃ አሁን የሚፈልገው ብዙ ነገር ነው ብዙ ነገር አለ በየለፋ ከነረችው ስለዚህ ጨክነን መማር ነው ጉዲና ወጅኒን ከወልቀበቱ ጅጅረሙ ዮ ጉደቻ ከንደም ነው ይውጣ jijjiiramni keenya isaa wajjiniin wal qabata. Kanaaf egaa sagalee Waaqayyoo ergaa Phexros lammaffaa lama irratti maal jedha? Phexros lammaffaa lama irratti
maal godhaadhaan Phexros warra ergaa kanatti erguuni sorry lammaffaa miti tokkoffaa jechuudha. Akka mucooliin reefu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii afuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sana dharra'a jedha. Maal? Fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii afuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii san maal godhaayi dharra'a jedha. Aannan daa'imaaf kennama bargixi. Ittiin guddachuudhaaf daa'imni guddachuudhaaf aannantu kennama. Erga sanaa booda immoo nyaata jajjabaa immoo nyaatti. Dhuguma guddinni hin jiru yoo ta'e nuyi kan nu barbaachisu yeroo hundumaa waanuma xixinnoo waanuma akka daa'imni nyaattu ta'a. Yaa lamaa deegni amalekkita. Guddachuu baachuu. Bargixi jijjiiramni keenya guddinaa wajjin kan wal qabatu. Guddinaa wajjin wal qabata jijjiiramni. Daa'ima tokko irratti jijjiiramni kan dhufu guddinaa wajjin wal qabata. Umuriin ishii dabalaa gaafa deemu waan naannoo ishii jirtu sana beekaa deemti. Sila duraan keessummaan hoo dhufu waan barbaadde kan gootu keessummaadha gaafa nyaata kennitan dhaqxee wajjiniin nyaachuudha kan jettu gaafa guddachaa deemtu safeeffachaa deemti. Sila gabaa suuqii qabdanii gaafa dhaqxan daa'ima taatee gaafa jirtu uffatuma barbaadde butti daa'imni. Gaafa xinnoo ishii guddattu kunnoo sannaa biteetti amma waa safeeffachaa dhufteerti. Waa sodaachaa dhufteerti. Ibidda qabuuf kan itti adeemtu gaafa sammuu ishii bilchaachaa deemu akka nama miidhuu hin argiti. Waldaa kiristaanaa keessattis akkas, amantoonnis akkas. Guddachaa gaafa deeman, hafuuratti dabalaa gaafa deeman, maal ta'a deemu? Waan isaan miidhurraa maal ta'a deemu jechuudha? Goraa deemu. Waan isaan miidhu dhiisaa deemu. Waan lubbuu isaanii miidhu, waan hafuura isaanii miidhu, maal gochaa deemu? Dhiisaa deemu. Dhiisaa deemu jechuudha. Yeroo baay'ee daa'ima hin rukunnaa maal jennaa hin sarman isaa haaqum ibiddan tuqin jennee qaxaqqan kanan tuqin si guba elektiriikii jennee qaxaqqan isaan garuu dhiisuu hin danda'an. Mindinoo ayimroachuu albasa haaquutin. Waldaa kiristaanaa keessattis akkas. Dhugaa tokko isinitti dubbadhaa. Namoota kiristinaatti hin guddanne namoota hubannoo kana keessa hin galle hooqa taqqatte deebisuu hin dandeechu. Yoo arrabsite deebisuu hin dandeechu. Hootti dheekkamte deebisuu hin dandeechu. Maawaq maadagno yaallabbaachuu. Yaanne qabiyooteen hin qaban isaan. Aizu lemin yaa qaallu hiyyoot ገብቷቸዋል. Hiyootiin taratto'al. Namoonni bara amma guddatan amma hubatanitti jireenyan beekanii bar. Aqutu ስለዚህ aannan kennaa fi kunuunsaa deemta eegaa deemta malee ብትቀጠቅጣቸው አያድጉም እነሱ ሊለወጡ አይችሉም ሊቀየሩ አይችሉም ሁምናን ሚትጋ ወኔ አፉራ መለንተው መንፈሳዊ ነገር በመንፈስ ብቻ ነው ገርጋርሳ ዋቀዮትን ብቻ ታ ከነሞ ሰገሌ ዋቀዮ ሰሙኬ ጉዲሳ ጋፈ ደቡ ጅሬኛ አፉራኬ ጉዲሳ ጋፈ ደቡ waan kan biraa waan amaleeffatte waan kaleessa keessaa ba'uun dandeenye waan akka dhoqqeetti si qabe sana keessa ol si butaa deema ol si butaa si guddisaa deema zeen ilaalchi kee geeddaramaa deema. Kanaaf Phaawulos illee warra Qorontosiin warra umurii fixaniin ayi jarana isin jedhe gaafan isin ilaalu ammas gana sadarkaa naniirra jirtu jedhe. Waan hin guddanneef waan hin jijjiiramneef yaa'u aannan nugdu jedheen qofaa Qorontos 3:2 warri Qorontos cubbuun waldaa Qorontos keessa jiru ilaalchi isaanii kan biyya lafaa keessa jiru makkafaafal ነው ያለው waldaa tokko keessa ta'anii የክርስቶስ ነገር አልገባቸው ንካናኒ ካን አፖሎስ ሄዳ ንካናኒ ካን ጳውሎስ ጀዳ ንካናኒ ካን አበሉ ጀ ፎ ወደ ጳውሎስ በጣም እኮ ይገርማል ቆይ Phaawulos kun isiniif du'ee jedhe. Phaawulotu isinii du'ee eenyu isinii du'ee sin kiristaanni koo akka namni waaqayyo gooftaan du'eef illee hin beekne jira amma. Maqaadhuma taratii kan itti fakkaatu. Iji isaa namoota iji isaa tajaajiltoota irra kan ta'e.
እጅሳ ገጌሶታ ወልዳት ረከንተ የሞተለትን ክርስቶስ የማያስተውልኮ ብዙ ሰው አለ እንዴ ጀርነ ማልታታ ነኝ ቆይ አንስኒ ዱይራይ ነስኒ ዱይ በቃ ዳይመስ በቃ ጩጬ ናችሁ በቃ ቤቢ ናችሁ ይሄንን ያልተረዳችሁ ሰው ላይ የምትጣሉ ነመረት ከወሎልጣን አበሉቱ ኪያ አኒ ከናበሉቲ አቲ ከናበሉስ ምት ባይዛው ከንከበዳ ሃንጫላ ሃንገመቹት ሲቱንታኔ አቲ ሐዋቀዩት ከናፊ እንደውም ያን ቦታ ላይ አንብበው እንዴ በቃ ይስኒያማ በቃ ጩጮች ስለሆናችሁ ምን አደርጋለሁ ክትፎ ምናምን ቢሰጣችሁ አትበሉ ለፈ ምን አነቱ ሲኒከን ቆቆሮ ዋን እንደነኝ ታካለ የተናነስ ሲኒከን ማላን ጎዳ ግን ይገርማል ነሚው ጋሸን ተማ ጡጦ ትከኒቱሞ ትንሽ ጡጦ ጉዳ ደግሞ ጡጦቲና ነው እንዴት ነው ይከብዳል ውድና ወጅነ ወልቀለት ይጅራው ምንጭ ካላደግን ልንለወጥ አንችል የገንጅጅረም ነው ያዳዋቀ የሁበቹ እንደደኝ አንችልም እና ከናፍ ጉዲና ወጂ ጣራ ሄደን ኡጉም ሮዳ አይመታን ዳይማ ፋነን ከኑ ፌር ነው ዳይማ ፋነን ከኑ ሁሌ ግን ወጋ ኩደሸነቲስ ዳይማ አንነ መጡጦ ፊዲዮ ወጂ ደግሞ ይካብዳል ማለት ነው አልተለወጥም ገና ማለት ይገለ ካና ረከቴ ቱሬ ጳውሎስ እንዴ ማሎ የጋይድ አንነም ወየስኒ ፊድ ቀነነ መስኒ ይገኛል ለላኮፍስ ተቆራቲ አንያ ቦሎተኮ አከወራ ያዳ ፎኒ ዱካ ቡአኒ ክርስቶስቲ ኢሞ ጦጴ አከሙ ጮሊ ታአኒተን ኢስኒቲ ዱበደ ማሌ አከወራ ያዳ ሀፉራ ዱካ ቡአኒት ኢስኒቲ ዱበቹ እንደንደኘ ዱራን በርሲሴ ደኔ አከወራ ያዳ ክርስቶስ ዱካ ቡአኒ አከወራ ጉደተን ሲታሰው እንደንደኝ በጣም ተቸገርኩ ምክንያቱም በቃ ሲነከ ገናሙ ጮሊ አከሬ ፈከወራ ጦጴ ተሲኒታሳይ ani annanakka dugdaniif isiniif kenneera isin nyaata jabaadhaaf hingeeny turtan ammuma iyyuu hingeeny jirtu wale annan kennitaniif yeroo hundumaa ifama nyaata jabaan kennaaf jettanii gaafa kaatan ammas annan ኢሳሲኒ ከነቱሪ አምስም ቤቢ ዳገና ትንሽ ናችሁ ጉደነስ ነመሰይከ አሙማዩን ገኘስ ኔ አርገዳኒ ከናብ ጀራቲ ዋን እንጅጅራምነፍ አቺ ከሰ ረኮንጅሩ ረኮምት ኢላች ጅሩ ላጭ ገዴ ላጭ ስሪ እንታኔ ዋን ነሞቶ ዋቀዮ ሂምቤክኔ ብረት ሂንዳጋ አምነቱ ኢስም ብረት ዳጋ አመኝ ስላልተለወጡ ነው በቃም ቤቢ ናቸው ይብደት ሲንፊጉ ኤሌክትሪክ ማቆም ይይዛሉ ከናም በክርስቲያን ተቆጥ ዝብሎ ሄዶ ሌላ ነገር ማኖ ይነካል እኬ ሰይጣን ያለ ወፈፍ በቃ ሰይጣን ቀጨም ያደርጋል ወልዳ ክርስቲያና ብዙ ሰዎች ውስጥ እኮ በቃ አማኞች ውስጥ እኮ ነው ሰይጣን ያለው አፉር ሐማን kanjiru ለምንድን ነው አልተለወጥንም ማለት ነው እንጂጂራም ነው የጁ ኤሳጅ ጂራው ነምን ጉረሳ ሰገሌ ዋቀዮት ይንቀቡ ቁጭ ብሎ አይማር ማስታወሻ አይይዝም ለማድረግም አይነሳ ባየና ማቹ ስለዚህ መለወጥ የለም ጀሩ ባነንሞ ያደዋቀ የሁበቹን እንደንዳው ሳሙን ከኝ ሳናን ቀባሜጅር ዋን ብዬ ለፋቲን ቀባሜጅር ስኬት የሚመስለን ይሄ በምድራዊ ነገር ላይ የሚብለጨለጭ ነገር ነው ሚልካይ ነገር ነው ተፈካቱ አስተሳሰባችን እዛ ጋ ነው ያለው እሱ በከለ ይሳሰም አጉበር የሆነ ከኛ ጎፍታን ቤክን ያደን ኑሲያን ለምን አልተለወጥ ለዚህ እግዚአብሔር ሐሳብ አይገባን ኑንገል ጋሩ ይጅራሙን እንኳን ንፉ ከእድገት ጋር ነው አርግተ ሙሪ ላኮፍሲስ ነፍምቲ
nama waggaa 40 homaa qubee lakkaa hin beekne tokko mana barumsaatu geessitanii gana aabaa caadaa barata jedhu bakka. Umriin isaa waggaa 40 garuu homaan baran quxusoonni isaa barataniiru ijoolleen isaa barataniiru ብዙ ነገር ያውቃሉ ጋዜጠኛ ሁሉ ሊሆኑ ይችላሉ እሱ ግን ገና አባ ጫዳ ያለችው ለደም እንደዛ ማለት ኢሱማዩ ደሙ ባነን እንደም ነችው ነምን ወልዳከጂ ዋንድ ደቤፍ ሚት ዝም ብሎ ቁጭ ስላለ ይለወጣል ማለት አይደለም ዝም በዴ ወልዳከጂ ሴራ ወልዳ በሩ እንደና አከቲ እርባታ ቁልቁሉ ፉደታን አከቲ ሴራታ ገረገራ ራወታን ከና አይነርክ ከነራ ከና በግን በእግዚአብሔር ነገር አያድግ አይለወጥ ጅረሙ እንደው ኤገን ጅጅረምኔሞ ሂናራው ሰሙንሳ ሂናራው ይላልችሳ የእግዚአብሔርን ነገር የእግዚአብሔርን ሐሳብ መረዳት አይችልም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካልተረዳ ሰው የእግዚአብሔርን ሐሳብ መፈጸም አይችልም ምን ያደዋ ቀየርገኑ በኔ ምን ጃለለ ዋቀየርገኑ በኔ ጃለለ ዋቀየራዎቹ እንደው ያደነማ ፌደነማ ከና ጳውሎስ ከነ እንዴ አነመ ክርስቶስን ገመቺሱሞ ነመ ገመቺስ ፈኖ ጀዳል ማንን ለማስደሰት ነው ወረገላቲያት እንጀደበር ስላቱን ጋድበቹ ባደ ማልቱና አሪያ እንቱና ናሪው look so እግዚአብሔር ቃል ነው የሚለውጠው ሰገሌ ዋቃኑ ኬስ ጅራችሁ ቃ ከራብራቲኒ ዱቢን ዋቀየው ኩኒ ከንቲን ዳለኔፊ ልቡ ገኝ ከንፈይሱ ይሄ ቃል የተወለድ ነው በዚህ ቃል ነው አከሚት ዮጀተኒ ዱቢ ዱጋቲን ዳልቼን ሰገሌ ዋቀ ያዕቆብ ረተቹ ማይዳኑ ዳልቼዳ ዱቢ ዱጋ ከና ኑዳልቼ ኢጆሌ ሳከታ ነው namni tokko akkamitti kristaana ta'a jalqaba hinnagaa maal lagaa dubbii waaqayyo erga dhaga'ee booda aman kanaaf amantiin dhaga'uurraa dhufa jedha dhaga'uurraa dhufa hundeen amantii keenya dubbii waaqayyoo dhaga'uudha dhageenye mitire akkamitti namni tokko Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu isaatti fudhate karaa ta'eenis ta'uu dhagaa kotta waldaaluma keessa deemi yeroo jalqabaaf bakkuma ta'e lafuma jalaallee ol ba'ee namni tokko waldaa kiristaanaa keessa taa'e kotta Yesuus Kiristoos isa nama fayyisu isa cubbuu keessaniif du'e kanatti amanaa hodhamu wangeela dhageera jechuudha jecha lama jecha sadiinaa ta'u ilazee burteessee deema እንዲወስን የሚያደርገው ይሄ ቃል ነው ማለት ከናፍ ዱቢ ኢየሱስ ፈይሳዳ ጅሬኝ በረበራ ሲከን ጀዱካን ጅጅረሙዳ ፋይዳ አርጋቹዳ ምትይ በዛ ቃል ነው ይሄ እምነት አመንቲን ኩን አችራ ቢቂላ ከቃሉ ላይ ከሰማው ቃል ላይ ነው የሚበቅለው ስለዚህ ለቀ አማና እንፈይ ከናፍ ዱቢ ከናን ዱቢ ወንጌላ ከናን ኢሳን ኑዳልቼ ኢሳን ዳለነ ጀዳ ኢሳን ዳለነ ጀዳ ዳይምኒ ቶኮ ዳለቴ ሃደራ ዳለቴ ሃት በቃ ኦገስማ ጀስት አውቶማቲካሊ ወደ ሃደራ አደባስተን እንዶቲ የታሪካችን አርማ ሃዳዋን ሼቨር ባጀስ እንደውም ዳይማ ፍቆ ዋኑ እንደጫላ አርማ ሃዳት ሼቨር ባጀስ ሰየዳማ ምትይረ በዛ ነው የተወለደ ነምኒ አባፊ ሃዳራ ዳለቴራ አደበው ኦርፋን ነው የሚሆን ወራ ሃዳን ቀም ኢጆሌ አባን ቀም አከጀዳ መሰነችው አመምሌ ነምኒ ብራ ጉዲሱ አለጋቱ ጉዲስታ ለዚህ የተወለደው በእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ማደግም ያለብን በእግዚአብሔር ቃል ነው የጉደንሞ ሰፉ ቤካዴምና ሰፌፈቻዴም ተገሌ ዋቀዮን ሰፌፈዳ ዋንጀሉ ያወቅን ያ አይምሮአችን እያደገ እየበለጸገ ይሄዳል ሚሶማዴማቹ የእግዚአብሔር ነገር በእኛ ላይ ይበቅላል ዱረት ቢቅላዴ ያኔ ማለት ከናፍ ኢቲን ዳለን
karaa biraatiin immoo lubbuun keessan kan ittiin fayyitu jedha Yaaqoob irratti kan ittiin fayyitu likkina nu be'amma kara gooftaa dhufneerra jireenya kana keenya kana eeggachaa hin deemnu hoote sagalee waaqayyootiin of ijaaraa hin deemnu hoote inya ko hin xafaalle karaa tafnaa bar Israa'eloonni dhaga'aniidha Rosan baqa sammuu Kanaanitti galuuf deemaa jiru garuu lapheen isaanii hin jabaate lafa onaa keessatti hafanii Ibroota irratti akkas jedha akka sana akka warra lapheen isaanii jabaate biyya onaa lafa onaa keessatti hafan sana akka hin taane dubbiin ergamootaan himame hamma kana namatti farachiise erga ta'e amma immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos isa Waaqayyo nutti dubbate kan gannee maaltu nutti faradamuu danda'a gooftaa Yesuus akkas jedheera ansitti faradoo namiti dubbii isa dhageechantu sinitti faradaa የሰማችሁት ቃል ነው የሚፈርድባችኋል ለናድግ አንችልም እርገን ጉዳይ ነው ሁሌ ጩጬ ቤቢ ነው ምንነው ሁሌ ቢዳር ካንቀቡ ፊግና ሁሌ የሆነ ነገር ገደል ምናምን በቃ ኢላላ ዳይመር ግተኒ መጫወት ብቻ ነው ታባችሁ ብቻ ምን እንዳለ አታቅ ነው ማርጌት ወርቀቃ ቤዴማ ልክ እንደዛ ቤቢ ነው ምንነው ማለት ነው ያኔ ደግሞ ልንለወጥ አንችልም አልተለወጥን ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ልናውቅ አንችልም እግዚአብሔርን ሐሳብ ካላወቅን ደግሞ መኖር አንችልም ዝም እንጀራጁ ደንዴ መቃን ጎፍታ ከን ኤብፈም ሃተው የመጨረሻ ሶ ሰገሌዋ ከየኩና ከመተኑ ጅጅሩ ደንዳ እሺ ሰማል እንዴት ነው ለውጠን ይው ዱጋተ ኮቤካ ምንም ሁምነ ከየቸኒ ጅጅረሙ እንደንደ ይቻል ሁምነ ከኛ ጅጅረሙ እንደንደ ጩቡ ወጀቹን ሞቱማን ያካሌቱ መኦዱ ነማ ሂዴ namni jijjiiramuu hin danda'u. Mucaan tokko jira si'a baay'ee mana hidhaatti hidhamee kan jiru amma ndoo mana hidhaa sana maal godhateera jechuudha inni bakka iddoo gaarii godhateera. Qubna garii miti ana manni hidhaan yeroo meeqan deemee taa'ee nyaata bakka hin jedhe kaayyoo silaa kaayyoon qabu yeroon kona jalaa gubatee hin jedhu haa nyaatu waan goga qabaata jechuma ta'a. Illee wata alchaalem ማለት jiramu dandeenye jechuudha mana hidhaatti. አሁን ጅጅረምኒ keessaa dhufu ta'ubaanna hin ta'u እንትን ታውቃላችሁ ባጭ የሚባል ኡላ kan jedhamu beektu miti ani naqabee waan an beekuu fi baay'ee nama dhukkubsa እና ኡላን kun yoo bilchaate utaalee baana makiicha baqa kaza allaqee madaadha ifayya garuu akkasumatti dhoo'ee hin baane taanaan keessaa ilkeensaan baane taanaan yeroodhaas sin assaqaayya yeroo wayiin fayyitu isin dhiisa takka ture immoo isinitti ka'a achi immoo akkasumatti sin rakkisee hin malaa hin ba'a akkasumatti sin rakkisa aan akkas sin rakkisaa ture jechuudha. Ilaalchi keenya kun mataa irraa duwwaa jechuudha qamoraaluma gubbaa irraa bicha bakka Yesuus gooftaadha kana booda minaamin beelan nu keecha ergan baane sammuun keenya eegan dhiqamne beekumsa dubbii waaqayyoo kanaan guutame inni kaleessaa sun gadhee ta'uunsa nuu galee eega nu keessaa hin baane ሁሌኛ ውስጥ ስላለ ሁሌ የመጣ ያስቸግረናል ሀዊንሳ nu keessaa hin baane fedhiinsa nu keessaa hin baane harka wal niqatiin midhaan nyaachuu biddeena nyaachuu yookiin nyaata tokko nyaachuu sirriitti kan hubattan waa'ee saayinsii hoo barattanii Inti jarmoonni koo ija foonitti ija intini kanaan hin mul'anne jiru maayikirooskoopiidhaan malee kan hin mul'anne jettanii saamunaadhaan sirriitti harka ijaan kan dhiqattan qulqullina keessan kan eegdan erga yoomiti erga saayinsii barattanii ይገባችኋል ደስ አይላችሁ look ሁሉ ነገር fayyummaa keessaniif of eeggachuu kan jalqabdan bishaan naannoo keessan maannoo mana jireenya keessanitti kuufamee jiru lakki busaan hin dhufa bookeen busaa yattanii kan balleessuu dandeessan saayinsiin badam sitti irradduutu yoo hubattanii እዛ ውጪ ግን nothing ምንም አታውቁም በቃ እነዚህ ማረግ ሁሉ ነገር ልክ እንደዚሁ የእግዚአብሔርን ነገር በደንብ እየተረዳችሁ ስትመጡ
waan mana waaqayyoo keessa ulfina waaqayyoof hin taane isa tuffachaa deemtu isaa gataa deemtu ija naaqachuutti hedaalaችሁ አንደኛ ኃይልም ታገኛላችሁ ብርታትም ታገኛላችሁ ከዛ ውጪ ግን አይሆንም ሰገሌ waaqayyo kun akkamitti nu jijjiira ነኛ hubannoo nuuf kenna argite hubannoo nuuf kenna ijoolleeyyoodha sagalee waaqayyo kun እኮ ijoollee daa'ima xixinnooyyuu warra hubatan godhaadha warra ogummaa qaban godhaadha nama ogummaa qabaatu si godha dubbii waaqayyo kun nama hubannaa qabaatu si godha dubbii waaqayyo kun lamoonuu iccitiin isaa maalini gaafa ettani dubbichi mataasaa afuura gooftaa yesuus dubbiin ani isinitti dubbadhu kuni afuura jedha afuura አንደኛ የተጻፈው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ገጌሳ አፉራ ቁልቁሉት ነሞን ያጫፈም ማለት እንደገና ደግሞ መንፈስ ነው ይላል ሁምነ ጅጅሩ ቀባ የመጨረሻ ማነበው ቴክስ ዕብሮተ በቆና አፉር ለኮሳ ኩዳ ለማረከን ጅሩ አከሚት ጅጅሩ ደና ከንጅሩ ዝምጀኔ ሸመደኔ ኑኬቸ ከንታውምት በሰዎች ህይወት ውስጥ ስራን የመስራት ብቃት አለው ሁምነ ቡቂሱ ቀባ ሁምነ ዳቡ ቀባ ሁምነ ኢጃሩ ቀባ ሁምነ ዲጉ ቀባ እምቡቂሳ ሐናሙሞና አርጊቴ ኢኒጃራ ሐንዲገሙ ቀብሞ ሂንዲገም ጅሬኛ ከየተራ ሐንዲገሙ ቀብ ሂንዲገማ አርጊቴ ለምሳሌ ዳይሞ ድቅጠም ማልጎተ በቃ ጡሪ ራዲቅተኒ ዘን በባልዚን ሽት ታረጋላችሁ አይደል እሱኩም ተቃመሽ አርግቴ ዋንንታንራ ባፍተኒ ዋን ከምብራዳንሞ ዲበታንሞ እሱኩም ሪፌንስ እንቀጥ ጡሪ ራባስቱ ዘን ዲበታሞ እንዲበቱ just like that ይሄንን ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር ቃል ጅሬኛ ነሞታ ተረት ቢፈለ ሞታ ከደሩ እንደንዳ ሁምነቃ ወሽ ማረግ ይችላል ሰሙነ ሞታ ኢቁ እንደንዳ ያደነ ሞታ ኢቁ እንደንዳ ቁሌሱ እንደንዳ እጀነ ሞታ ኢብሱ እንደንዳ ፋርፋና ዲበተ ኮፊ ኩዳ ሰገል ለኮስ ዲበተ ኮ ሸነረቲ በቃ ዱቢን ከን ሰርከ ኩኒ ኢብሳዳ ሚላ ኮቲ ፈ ዳንዲ ኮትረት ኢኒፋ that means what ጨለማን ይገፋል አርግቴ ዱከነ ማልጎዳ ይሳቅ ቀጥ ብለ መሄድ ትችላለህ ማለት ነምን ዱከነ ከሰ ደሙ ገተንተራ ደማ ጃጃም ሚሳ ደማ ቆሬራ የጀታ በቃ ዳንዲን ሳም ጀታ ምትታናኒ ኡፈን ሳሌ ረት ይቂቴ ሚሊሳ ኩን ለ ተታሳ ይገል ልክ እንደዛ ነው በየለፋ ዱከነ ከነ ከሰ ነምኒ ዱቢ ዋቀዮ ኢብሳቻ እንጅራነ ኢፋ ዱቢ ዋቀዮ ከሰ ከነ እንደደብኔ ልክ እንደዛ ነው ህይወቱ ሁሉ ድርመሙታ የተባጨረ ነው የሚሆነው በየለፋ ሲምቡቱታ ወራበጭረ ተቆጠቆ አሪያር ግዲ አሬ ሆአሙ መዳቀበ ቀየሳል እኔ ዘይን ዋርካ ቡሰን ማልተረቹዳ ማዳረቹዳ ቢኒሳ ሞጮሬ ዳል ነመቶ ቆጠቆ ቢይለፋ ከቲ ሞጮሬ ከመዴስ ማልቱ ገዲበ ሬኒ አሬና ምን ታረጋለች ከውጪ እንገልቱ ስላ ሞራኒ ጃራሜራፊ አንዳንዶችም ልክ እንደዚች እንዳያ ይወጡና ዘን ቢይለፋ ይሞጮር ሰይጣን ይሞጮር ዓለማዊነት ይሞጮር ውጪ ሲሉ እኮ ነው ካበሹልክ ብሎ ወጥቶ እግዚአብሔር ሐሳብ አላለቱ ወደኒ ፊገኒ ሞከሲቱ ገራ መናዋጋ የውትም ወን ፊጉ መሞጮራማድ ናንቆራሜ ማሊንቴ ማልቱ ገዲበይስ እንጀለሲ ማልትቲ ማካዱ ሲንጀለ ቢየለፋ ከሰ ወረካንቲ ማልቱ ማካዱ ሲንጀለ መመዳአኒ እቸስ ዴብ ለዚህ ነው ታባሳ ነው ባይዘዌ ወን ቢየለፋ ኩኒ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ጎዳኒ ሰፈይን ይላል ከነመረጥ ፊቱ ሳምሶን አያኒ ዋቀዮ ሪፌንስ ሳወጅኒን ራይሮ ሃደሜ ዲኖኒ ሳከ በርባዳን ጎዳኒ
booda garuu waaqayyoon kadhatee rifeensi isaa biqiluufillee kan sinibu iji isaa garuu badeera. Miliyoon jilaalaa bakka iji isaa hin bade tasfaamu kutate. Humna qaba garuu humni deebi'eef garuu rifeensi biqileef garuu iji isaa immoo maal ta'e hin bade. Bakka godaannisa fayyinee dhabu hin bade bakka abdii waan kutateef mana irratti jiksee du'ee jechaadha. Bata መጠንቀቅ አለብን ባይዘው ተጠነቀቁ ቃም አከምት ነው ፈይሰሬ እንዴት ነው ይላል ሰገሌ ዋቀዩ ኢብሮታ አፉር ኩዳላም ዱቢን ዋቀዩ ጅራታ ሁምነ ሆጀቱስ ኦፍ ኬሳ ቀብ ቢላ ገርለማን ቀረሜ ጫላ ቀረቀባ እን ልቡ ፊ አፉር buusaa fi dhuka gargar baasee yaadaa fi akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a. Wanti waaqayyo uume tokko illee isa duraa dhokachuu hin danda'u. Wanti hundiinus saaqamaa. Ija isaa durattis mul'ataadha. Nus waan goone sababii isaa wajjin himuuf jira. Bakka sittima. Dubbiin kun gaafa is keessa jiru ati cubbuu kana hojjetteedha. Kana keessaa ba'iisiin jedha. Yaa qaallissu is keessa waan jiru. Yaaqa. ስለዚህ humna hojjetu of keessaa qaba waan jiruuf የመስራት ኃይል የመስራት አቅም የመለወጥ የመቀየር የማስዋብ አቅም አለው። ሁሉ waaqayyo duratti humna si bareechuu qaba. humna si jijjiiruu qaba. humna boca sirrii akka ati qabaattu gochuu qaba jechuudha. ለዛ ነው ይለውጣል። ስለዚህ አካብቲ ጅጅራምና humna kanaan jijjiiramna humna sagalee waaqayyo kanaan jijjiiramna እንጂ በሌላ ነገር ልንለወጥ አንችልም። jijjiiramu እንደንደኝ ቦጫ ስሪ ቀባችሁ እንደንደኝ ነዚህ ክርስቲያኑማን jijjiirama deemudha guddinadha. jijjiirama agarsiisa deemudha. የፈለገ ጊዜ ገራሚ ተው እንደንደስ ያደ ቀጀላ ቀባችሁ እንደንደስ hin jijjiiramne taanaan garuu nati ምንም ማለት አይደለም። እንጂጂረምነ ታናን ያደ ቀጀላዱ ቀብዱ ሜቢ ilaalcha qajeelaan taane qabaachuu dandeecha. ilaalcha sirriin taane qabaachuu dandeecha. garraami taatee oduu jirtu ilaalcha sirriin taane qabaachuu dandeecha. አንዳንድ ጊዜ ማለት yaadi waaqayyoo siif hin galu. Petros gooftaa Yesuus wajjin oduu deemu namoonni isa gaafa qabuu dhufanii billaa luqqifate gurra nama Maakos jedhamu tokko irraa kute. yaadi inni qabuu fi yaadi Kiristoos bira jiru tokko miti. kaayyoon inni dhufeef tokko miti. waan gaarii kan hojjetu sitti fakkaate hamaa hojjechuu dandeessa. ለምን አታውቂው አልገባሽም አልገባህም አኬኪ ዋቀዩ በቃ መልካም ይሰራሽ ሊመስልሽ ይችላል ስሪ ከነጀት ስትፈቃት ሐማ ወጀቹን ነንስ ማለት ያዲቻ ዋቀዩ ዋን ነው በኔ ስለዚህ መለወጥ ያስፈልጋል ማለቱን ጁጂራ ሰገሌ ዋቀዩት ቦርሞ ከነ ወጅኒ ላሉ ለመፋ ማይዳን ጅጅራምና አፉረ ቁልቁሉላ አከሚት እንቀጥላለን ዋቀዩ ስና ኤቢሱ ግን ለመለወጥ መነሳት መዘጋጀት ያስፈልጋል። ሞራሊ ብቻ በቃ አራጀል ቀበ መቃ ኢየሱስን ጅጅራም ጀዲሲን እንጀነን ገታይ ሰገሌ ዋቀዮ ወረድ ሙርቴስ ጀሮኪን ኦፍቲኬረት ኦፍሰከታ ድሬኛከ ኢላላ ዴም ዋቀዮን ገለቴፈቻ ከደቻ ዴም ህንጉዳታ ዋቀዮ ሰደርካት ሲጉድሻለ ሁሉ ሰው ሁላችን ዳንዲ ጉዲና ተረጀራው አንተ አለበለዛ ግን አራጀል ቀበ በቃ የሚባል ነገር የለም። ስንፍና አይሰራም። ቀጥል ዴም ተርካን ፈጥፉ ዱረት ዋቀዩ ሲጉድሳ ዮስ እየተራገፈ ነው የሚሄድ ወንተ ባየ ስራ አርጫዴ ወንተ ባየ ድርመሙም ብየለፋ ስራ ፈያዴ አኩማ አርጌ ሲምጀሌ ሁንዱምቲ ኡታሌ ሲሞጮ አትስ ዳንዲ ከስሬፈት አትስ ከራኬ እንስሬፈት ያኔ በቃ ከናፍ ጀባዳ ይሰዳገኝ ገር ሆጂት ይቁጡ ዱራጀራ ከዛ ውጪ ግን ምንም ነገር ሊመጣ ለውጥ ሊመጣ
achile malo tarkaanfii sila maal jenne of jijjiira of geeddara nuun jedhe bar roometti deebiyaati dubbisaa of jijjiiraa itti gaafatamummaa nuuf kenneera halaafinnatuun leenyaa sattoal homtuu nu jijjiiruu hin danda'u of jijjiiri siin jedha of jijjiiri siin jedha waaqayyo si jijjiiruuf gaafa ka'u ati of jijjiiruuf ka'uu qabda tajaajilaa si jijjiiruu hin danda'u homtuu si waldaa si jijjiiruu hin dandeessu ati of jijjiiruuf gaafa kaatu waaqayyo immoo si gargaara sagalee waaqayyoon guutamaa gaafa deemtu jijjiiramuu jalqabda yoos yaada waaqayyo hubachuu jalqabda yoos erga hubatte yaada waaqayyo jiraachuu jalqabda yoos yaada waaqayyo hoo jiraatte in eebbifamta karaa hundumaan karaa mul'atu karaa mul'anne karaa hundumaan waaqayyo si eebbisaa deema jechuudha gooftaan guddaa isin haa eebbisu eebbifamaa waaqayyoon galateeffannaa galanni siif haa ta'u waaqayyo maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u arras yaa waaqayyo gooftaa dubbiin soorte hundumaaf maqaa Kiristoos Iyyesuusiin galanni ulfinni kabaji hooqubaan bara baraan si duwwaadhaaf haa ta'u aniif obboloonni koo yaa waaqayyo yaada kee hubachuudhaaf akka geeddaramu kanaafis immoo dubbii kee nyaachuu akka qabnu dubbii kee fudhachuu akka qabnu nutti dubbatte maqaa gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo gooftaa kana hundumaaf galanni siif haa ta'u maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u obboloonni koo dubbii kee dhagaan kanaan jiraachuu akka isaan danda'an gara fuulduraatti ittiin geeddaramuudhaaf yaa waaqayyo gooftaa hojiirra oolchuu akka isaan danda'aniif ayyaanni kee akka inni isaanii baay'atu humni kee akka inni isaanii baay'atu akka isaan gargaartuuf maqaa Kiristoos Iyyesuusiin sin kadhadha anas waan na gargaarteef carraan ittiin dubbii kee dubbadhu waan naa kenniteef maqaa gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u bara baraan maqaan kee yaa eebbifamu yeroo hafee hundumaa dabarseen sitti kenna ulfaadhu kabajam kana hundumaaf maqaan kee yaa eebbifamu ulfinni si duwwaadhaaf haa ta'u kabaji si duwwaadhaaf haa ta'u maqaan kee ol haa jedhu maqaa Yesuusiin ameen waaqayyo guddisee sinaa eebbifamaa bor immoo qabxii lammaffaa akkamitti jijjiiramna kan jedhu jalatti hafuura waaqayyootiin guutamuu akkasumas immoo isaaf eeyyamuu kanarratti haasofna gooftaan sinaa eebbisu.